I apologize if I've hurt the feelings of any Christians. It was just a reply to Dr. William Campbell's book. Brother has asked a very complicated question. The answer is very clear. Major minor religion, not prohibited. Ask me a direct question, I'll be too willing to give you a reply. Is milk veg or non-veg? If this was not done, life on the earth would have ceased to exist. Then could you please prove it authentically? The word Trinity doesn't exist. CDC baat hai. Smoking is prohibited. That's final. I hope I have answered properly. It's illogical and unfair. That does not mean Quran is wrong. It has really moved me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's evening session has exclusively been reserved only for the open question and answer. Sagantaan har'a galgala gaafiif deebisaa Dr. Zakir Naik waliin godhamuuf qofa qophaa'e. Mata dureen isaatis Dr. Zakiriin gaafadhaa jedha. Wayita Dr. Zakir Naik gaafii gaafattan kana akka namoota biraa gaafachuu sodaattanitti osoo hin taane bilisa of godhaa. Sodaata akka malee gaafadhaa. Gaafii gaafachuun mirga keessan akka ta'es beekaa. Islaamummaa qeequu keessaniif na arrabsa yookaan na qaanyessa wanti jedhus akka isinitti hin dhagaamne. An Dr. Muhammad Naik keessummeessaa fi qindeessaa sagantaa kanaati. Inshallah sagantaa kana irrattis haqaan isin keessummeessa. Kana jechuun isin mirga gaafii gaafachuudhaa waan qabdaniif mirgi keessan isiniif eeggama. Dr. Zakiris gaafii keessan hanga beekumsa isaatiin deebisaa kennuun dirqama isaati. Obboleewwan kiyya gaafiif deebisaa kanarratti gaafii keessaniif deebisaa akka kennu Dr. Zakir Naik simadhaa. Please welcome Dr. Zakir Naik. Gaafii fi deebii keenya jalqabuun dura uummanni bal'aan asitti walitti qabame kun seeraa fi heera sagantaa kana akka kabaju gaafachuu barbaada. Akka seeraa fi heera sagantaa gaafiif deebisaa kanaatti isin gaafii barbaaddan gaafachuun mirga qabdu. Gaafiin keessan gabaabaa fi ifa ta'uu qaba. Yeroo takkaan gaafii takka qofa gaafachuutu isiniif heeyyamama. Gaafii lammataa gaafachuu yoo barbaaddan hiriira duubatti deebitanii hanga carraan isin gahu eeguu qabdan. Galma kana keessa maayikiroofoonota 5 qopheessinee jirra. 3 warra dhiiraatiif yoo ta'u 2 ammoo dubartootaaf qophaa'e. Maayikiroofoonni tokko fuuldura warra dhiiraatti argama. 2 hafan ammoo gara duubaatiin argaman. Maayikiroofoona barbaaddan duuba dhaqxanii hiriiruu mirga qabdu. Dubartootaafis maayikiroofoona 2tu jira. Tokko durarraan tokko ammoo gama duubaatiin jira. Namoonni muslima hin ta'in gaafii dursanii akka gaafatan carraan ni kennamaaf. Yoo yeroon nuuf heeyyame ammoo muslimootaafis boodarratti carraan ni kennama. Namoonni maayikiroofoona bira dhaabbatanii haala kana mijeessanis haalli kun seeraan deemuu isaa mirkaneeffachuu qaban. Namoonni gaafii gaafattanis gaafii gaafachuu keessaniin dura maqaa fi dalagaa keessan sirriitti akka ibsitan barbaadama. Yoo san Dr. Zakir deebisaa isiniin madaalu isiniif kennuu danda'a. Sagantaa keenya jalqabuun duratti Dr. Zakir yaada gabaabduu daqiiqaa takkaa fi 2 hin caalle akka nuu kennu carraa isaaf kenna. Dr. Zakir Naik. Present his initial comments for 1 or 2 minutes before we start the session. Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadil billati hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Kabajamoo hangafoota kiyya akkasumas obboleewwan kiyya jaalatamoo
hunda keessanuu nagaa islaamummaa tan taateen assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh jechuudhaan isin simadha. Nageenyi rahmanni rabbii fi barakaan rabbii olaanaa isin hundarraa jiraatu. Yeroo dheeraa irraa kaasee namoonni gaafii nu gaafataa turan. Amma dur an sa'a takka hanga takkaaf cinaatti haasawaa godhaa ture. Itti aansuun ammoo sa'a lama hanga lamaaf cinaatti ammoo sagantaa gaafiif deebisaa godhaa ture. Namoonni hedduu maaliif yeroo gaafii fi deebisaa qofa hin qopheessine jedhanii na gaafachaa turan. Haala saniin daawwattoonni dheebuu gaafii gaafachuu qaban qabbaneeffachuu danda'an jiran. Nutis gaafii fi fedhii uummataa irratti hundoofne mee bara kana halkan tokko yoo xiqqaate sa'a 3 oliif sagantaa gaafiif deebii haa qopheessinu jennee murteessine. Kun yeroo sagantaa gaafiif deebisaa qofa qopheessinu kan jalqabaati. Akkuma qindeessaan sagantichaa ibsetti carraa jalqabaa warra muslima hin ta'iniif kennuu barbaanna. Kanaafuu obboleewwan kiyya kan muslima hin ta'in dhimma islaamummaa fi amantii wal bira qabu irratti gaafii feetan yoo qabaattan wanti isiniif hin galle yoo jiraate yoo waan islaamummaan barsiisu hundas kan hin fudhanne kun carraa keessan inshaallah an dargaggeessa gaafii keessan keessummeessuu ni danda'a. Beekumsa murtaa'aa qabuun hanga danda'in deebisaa isiniif kennuuf yaala. Obboleeyyan kiyya kan muslimaa ammoo warra muslima hin ta'iniif carraa akka kennan gaafachuu barbaada. Eega dheebuu isaanii qabbaneessineen booda warri muslimaatis akka gaafatan ni eeyyamna. Jazaakallah shukran. Namoonni gaafii gaafatan eega qophaa'anii gaafii fuudhuu eegalla. Maayikiin tokko fuuldurarra jira. Tokko jidduu tokko ammoo gama duubaa jira. Yoo isinitti mul'ateef tokkoffaa lammaffaa sadaffaa dubartootaaf ammoo tokko gama jidduutiin argama tokko ammoo gama mirgaatiin argama lameen isaaniitu fuuldura irraan argamu gaafii duraa maayikii gama bitaa jiru irraa jalqabna. Dr. Naik, first let me just say Dr. Naik, suur dhaabachuuf iyyaan gammachuu guddaatu na dhaga'ama. Sagantaa keetii TV irratti daawwachaa ture. Nam jabaa akka taate yaada. Maqaa kee nuuf himuu dandeessaa? Maqaan kee Maheesh Urseekaar jedhama. Yuunivarsiitii Mumbaayii sagantaa PhD'n barataa filoosofiiti. Gaafiin kee gaafii teknikaalaati. Akka islaamummaa hubannoo waa'ee nafsii yookaan lubbuu maal akka ta'e beekuu barbaada. Akka filoosofii Indiyaa hedduutti lubbuuf sammuu wantoota garaagaraa lama akka ta'an yaadan. Akka filoosofii warra lixaatti ammoo lubbuuf sammuun akka qaama tokkootti fudhataman. Gaafiin kee ka jalqabaa akka islaamummaatti hubannoon lubbuu waliin wal qabatee jiru maal? Ka lammataa ammoo walitti dhufeenyi lubbuu fi qaama keenyaa maal? Akkuma beekamu eegaduun hin booda lubbuun qaama keenya keessa baati. Kanaafuu gaafiin kee kutaa lama qaba. Akka islaamummaatti hubannoon lubbuu maal? Akkasumas hidhanni qaama keenya waliin qabdu maali? Ka lammataa ammoo eegaduun hin booda maaltu nu mudataa jedhe. Galatoom. question, what is the concept of the soul and how is it related to the body and what happens to it after death? Thank you. Gaafiin obboleessi Maheesh gaafate hubannoon islaamummaan waa'ee lubbuu irratti qabu maali? Walitti dhufeenyi lubbuu fi qaama jidduu jiru maali? Akkasumas eega duuneen booda lubbuu teenya wanti mudatu maali jedha. Gaafiin isaa kan bu'uuraa isa kana. Lubbuun bu'uura qaama ilma namaati. Uumama Rabbii subhaanahu wa ta'ala hedduu kan dachii kanarra jiru irraa lubbuun uumama addaati. Akkasumas lubbuun bu'uura ilma namaati. Eega duuneen boodas wanti osoo hin jijjiiramin turu lubbuudha. Qabxii kana booda irra haasawa. Saayinsiin wal qabateen saayinsiin waa'ee lubbuun dubbanne. Saayinsiin sadarkaa bu'uurri lubbuudhaa eessaa ka'a jedhee himu irra hin geenye. Haa ta'u malee qorannooleen garaagaraa kana godhaman ni jiru. Fakkeenyaaf yeroo bineensonni biroo du'an akkuma du'aniin yeroo ulfaatina qaama isaanii madaallu. Ulfaatinni isaanii isa dura jiru irraa garaagarummaa hin qabu. Garuu yeroo qaama ilma namaa madaallu akkuma du'ee lubbuun keessaa baateen ulfaatinni qaamaa ni xiqqaata. Kana jechuun ilmi namaa yeroo du'u sanitti wanti inni dhabaa jiru tokko ni jira jechuudha. Haa ta'u malee saayinsiin hanga ammaatti sadarkaa lubbuu jechuun maal jechuu akka ta'e adda baasee himuu irra hin geenye. Lubbuun bu'uura ilma namaati. Qur'aanni suuratul Aal Imraan suuraa 3ffaa aayaa 185 irratti kullu nafsin zaa'iqatul mawt lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha jedhe. Jiruun amma addunyaa tanarra jiraataa jirru tun jireenya itti aanee dhufuuf qormaata. Rabbi Qur'aana keessatti suuratul Mulk suuraa 67ffaa aayaa 2ffaa irratti alladhii khalaqal mawta wal hayaata kamii keessantu dalagaa caaltuu hojjetaa isin qormaatuuf Rabbiin du'aa fi jireenya uume jedha. Kanaafuu jireenyi kun jireenya dhufu saniif qormaata. Lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha. Namni tokko yeroo du'u lubbuun qaama isaa keessa hin jiraattu. Garuu guyyaa murtiisan yeroo du'arraa kaafamu dalagaa isaa kan kheyrii fi hamtuu irratti hundaa'ee mindaa isaa argata. Waan namichi addunyaa tanarratti dalagate irratti hundaa'ee jannata yookiin azaaba isa naqa. Kanaafuu lubbuun qaama keessaa baate. Lubbuun hin duutu. Yeroo qaamni namaa ciisu san du'a dhandhamti malee gabaabumatti nama jechuun yoo qaamaa fi lubbuun walitti dabalaman jechuudha. Lubbuun kophatti namaa miti. Qaamnis kophatti namaa miti. Garuu ganda irraa boodaa sanitti qaama haarawatu kennama. Lubbuun sanumatu deebi'a. Achi booda dalagaan nuti addunyaa irratti dalagne madaanamee azaaba yookiin jannata seenna jechuudha. Deebisaa siif kenne jedhee yaada.
lubbuuf sammuun tokkuma adda adda. Obboleessi lubbuu fi sammuun tokko jedhee gaafate. Lakki tokko miti. Sammuun waan hin mul'anne yookiin abstract wanta ta'e. Sammuun kee eessa jira jedhee yoo si gaafadde sammuun kiyya mataa kiyya keessatti argama jechuu dandeessa. Sammuun waan hin mul'anne yookiin waan abstract ta'e. Mind your own business akka jechuuti. Kanaaf sammuu yoo jennu namni waa'ee mataa yaaduu jalqaba. Garuu akkas jechuun sammuun mataa keessa jira jechuudha miti. Haa ta'u malee lubbuu fi sammuun garagara. Sammuun jecha waan hin mul'anne ittiin ibsuuf fayyadamna. Sammuun eessa akka kaayame ani hin beeku. Haa ta'u malee yeroo waa'ee sammuu haasa'uu barbaannu hundi keenya mataa akka ta'e yaadna. Sammuun jecha waan hin mul'anne ittiin ibsuuf fayyadamna. Deebisaa siif kenne jedhee yaada. Know where the mind is placed. But when we talk about the mind, normally we start thinking about the brain, but that's an abstract word. Hope that answers the question. Thank you.